Har'a kan inni qabadhee deebi'ee jiru waa'ee erga ilkaanii dhiiguu kan jedhudha. Waa'ee kana gabaabseen isinitti himaa. Maaltu fidaa? Furmaanni isaa maadha? Manuma keenyatti maal gochuu qabna kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kana haaraa taanaan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaaffii qabdanis koomentii jala naa kaa'aa, laayik gochuu akkasumas namoota waa'ee fayyaa barachuu barbaadaniifis sheer gochuu hin dagatinaa. Inni jalqabaan dhiiguu erga ilkaanii maaltu fidaa kan jedhudha. Dhiiguu erga ilkaanii waan hedduu fiduu danda'a. Isaan keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa kulkula irgaadha yookaan jinjivaa iseen madaa'uu irgaa. Ergi kulkulee ni diimataa, xiqqoo dhiitaa, yoo rigan salphaatti dhiiga. Kanaaf jinjivaayitiin yookaan kulkuluun irgaa kana fida jechuudha. Gara biraan ilkaan yoo rigatan yoo kan baay'ee humnaan rigan ta'e ergi fayyaan dhiiguu danda'a. Humnaan ilkaan rigachuu. Namoota dhibee sukkaaraa qabanidha. Dhibee sukkaaraa qabaachuun kanaaf nama saaxila jechuudha. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban carraan ilkaan isaanii dhiiguu ol ka'aadha. Carraan ilki isaanii kulkulee madaa'ee dhiiguu ol ka'aadha. Akkasumas ilki isaanii kulkulee madaa'ee dhiiguu qofa osoo hin ta'in carraan dafee fayyuu isaallee kanneen kaanitu ol ka'aadha. Kanaaf ilki isaanii yeroo dheeraa dhiiguu danda'a dhibee sukkaaraa qabaachuun. Gara biraan dubartoota ulfaadha. Yeroo ulfaa. Dubartoonni ulfis akkasuma carraan kulkuluu irgaa kan jinjivaayitis kan jedhamu qabaachuu isaanii ol ka'aa waan ta'eef ilkaan isaanii salphaatti dhiiguu danda'a. Gara biraan immoo hir'ina vaayitaamin C. Yoo vaayitaamin C qaama keessaa hir'ate ergi diimatee dhiita'ee ni dhiiga. Gara biroon immoo hanqina vaayitaamin K. Hir'ina vaayitaamin K. Vaayitaamin K dhiigni akka ittisu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf namoonni hanqina yookaan hir'ina vaayitaamin K qaban qaamni isaanii salphaatti dhiiga. Qaama isaanii keessaas tokko irgadha jechuudha. Gara biraanis akkasuma dhiiga keessaa seelii pilaatileet kan jedhamu kan akka dhiigni dafee kan taru yookaan akka qaamni keenya dhiigni ittisu yoo hir'ate. Kunis dhukkuboota gosa adda addaadhaan dhufuu danda'a. Inni kunis egaa ilkaaniin dabalata qaamni keenya bakka adda addaa akka dhiiguuf nu saaxiluu danda'a. Akkasumas qorichoota dhukkuba biraaf kennaman kanneen dhiiga qal'isanidha. Dhiigni yoo kan tareef fakkeenyaaf qorichoonni tokko tokko kan kennaman kanneen akka aspiriinii, warfaarinii fa'aa jedhaman namni sun kana fudhataa jira taanaan akka namni sun dhiigu taasisuu danda'a. Dhiigni kun immoo bakka adda addaas dabalatee erga dabalachuu danda'a jechuudha. Amma immoo gara furmaataadhaan manuma keenyatti maal yoo goone furmaata arganna kan jedhu. Jalqabaa qulqullina afaanii eeggachuu. Guyyaatti yeroo 2 ilkaan rigachuu fi waan ilkaan gidduutti hafee yookaan waan ilkaan gidduutti hafu ilkaan gidduudhaa baasuun infekshinii irgaa ni hir'isa. Kanaaf qulqullina afaanii eeggachuun kan jalqabaadha. Gara biroon shaayii magariisadha. Shaayii magariisa yeroo hunda dhuguun madaa'uu irgaa ni hir'isa. Akkasumas baakteeriyaa ni dhabamsiisa. Kun ammoo erga dhiigu ni hir'isa. Gara biroon wantoota vaayitaamin C fi vaayitaamin K qaban nyaachuudha. Wantoonni kun ittisoo qaamaa cimsuun infekshinii irgaa akkasumas infekshinii ilkaanii ni hir'isu. Fakkeenyaaf zayituunii, loomii, burtukaana, qaaraa fi raafuu kan kana fakkaatan. Gara biroon bishaan ashaboon afaan lulluqqachuudha. Ashaboo walakkaa maankaa bishaan xiqqoo ho'aa burcuqqoo tokkoon bulbuluun afaan sirriitti lulluqqachuun tufu. Bishaan ashaboon afaan lulluqqachuu jechuudha. Gara biroon qurunfudii alanfachuudha. Qurunfudiin amala farra baakteeriyaa fi madaa hir'isuu waan qabuuf dhiiguu irgaa ni hir'isa. Inni ja'affaan immoo aannan yookaan itittuu hedduminaan dhuguudha. Aannan yookaan itittuun kaalsheemiin kan badhaadhe waan ta'eef irgaaf jabina kenna. Akkasumas immoo mastiikaa yookaan hancaqqee ishee jennu mastiikaa kan sukkaara ittiin baay'inaan alanfachuu. Mastiikaa alanfachuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa tokko dhiiguu erga ilkaanii hir'isuufi. Akkasumas yeroo ergi isaanii dhiiguu jirbii cabbiin tuquun irratti qabu. Jirbii xiqqoo ishee bishaan baay'ee dilallaa yookaan cabbii itti qabnee bakka dhiigu sanarratti gadi qabu. Akkasumas immoo dabalataanis jechuudha qorichoota dhiiga qal'isan kanneen akka warfaarinii, aspiriinii fa'aa kana fudhataa jira taanaan ogeessa fayyaa mariisnee dhaabuu, tamboo xuuxuu dhaabuu fi kan kana fakkaatan taasisuun dhiiguu erga ilkaaniif furmaata. Yeroo kam ogeessa fayyaa bira deemuu qabnaa dhabni kaan? Ergi ilkaaniin dhiigee yoomi kan ogeessa fayyaa bira deemuu qabnu kan jedhu. Yoo ergi keenya madaa'ee fi dhiita'e. Ergi dhiiguu qofa osoo hin ta'in madaa'eera, diimateera, dhiita'eera ta'e mana yaalaa deemuu qabna. Akkasumas ergi keenya dhiiguun dabalata ilkaan keenya dhukkuba yoo ta'e, dhukkubbii yoo qabaate, nyaatamuu ilkaanii yoo jiraate mana yaalaa deemuu qabna.
Akkasumas yoo ergi keessan baay'ee dhiiga taanaan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.